Garuu hojii rakkisaadha. Hojii qopheessaa. Andan jechootee as dhufeetan ganaa dallaalaadhaan barbaade dallaalaa birrii 1,200 kaffalte koonistirakshinii barahaa keessa mana ijaarsa gala. Mucaan sun guyyaa 2 guyyaa 3 hojjechuu hin danda'u. Hojii kana hojjechuu hin danda'u Paakistaanota. Gaaluu eeguun baay'ee rakkisaadha. Innumtuu hojichi hin jiru malee gaalli eeguu yeroo kanatti illee qilleensi bareeda. Okay, qorradha. Yeroo ho'aa makiinaa keessatti illee taa'anii oofuun baay'ee ulfaataadha biyya kana keessatti. Ulfaataadha. Ijoolleen immoo achi aan jiranu biyya irraa aan jiranu Dubaay keessatti birriin anaaramu wayin immoo namni makiinaa qabatee wayin immoo salbaajii jijjiiree hoggaa laalanu dhuguma isaanitti fakkaata. Bakka birriin anaaramu dhaaranii akka fidan hin beekanu akkas jedhanii yaadan. Asuma Dubaay bicha galanii isuma yaadan. Kanaafuu namoonni dhiira manaamanii fiddan hojiin hojiraate maallaqa keessa koo baastee homaa miti. Garuu hojii hin jiraanne homaa faayidaa hin qabu. እኔ ያለሁት ቢሮ ነው ያለሁት ዱባይ ሀቢቢ ዱባይ hojiin hin jiru namni rakkachaa mana jaazaa keessatti namni kubusii illee aanitti nyaatu namoonni dhabanii jiran nama kubusii birrii takka namni biyya jirtan dhuguma isinitti hin fakkaatin namni biyya kana asitti intanii jedhee hoggaa laalu. Kanaafuu hojiin hojiraate okay. Namoonni Taayilaandii deemanii Taayilaandii Dubaay dhufanii Dubaay immoo gara biyyaan galan namoota meeqadha? Birrii meeqa baasanii? Garuu hojii hoo argattanii hojiin hin jiru homaa hin jiru miti. Namni dhufee hin gala. Garuu hojii sun ፈላጊና ተፈላላጊ አይገናኝም ይባላል። amma yeroo kanatti ani hojiin hin jiru jedheetan dubbadha miti ወይ ካምፓኒin tokkichi hojii namoota hin barbaadu. Garuu ani hin beeku. Infidiinaayis hin jedhu. Kanaafuu namoonni fiddani ani dhuunfaa kiyyaan ani fiduu hin danda'u cufadhe. Ani fidees abadan nama tokkoon fidee isa booda nama fidees hin beeku. Maaliif nama fidee tanaan asitti arrakkisu maal waan ta'eef biyya isaatitti achumatti daabboo isaa nyaachuu isaa wayya asitti dhufee qoda rakkatu biyya ormaa irratti. Kanaafuu haalli jiru isadha. Galatooma namoonni hojii kiyya barbaadanu na dubbisuu dandeechanii ani naan hojjedhu dhifaaf dhifatti paaspoortii haaromsuu fi iqaamaa hojjechuudha. Namoonni kana barbaadan immoo na dubbisa siniin tajaajila jechuudha. Otherwise nama fidii akkas godhi jettanii natti hin bilbileena. Nangaafatina video kana share na godha. Paaspoortiin amma irratti gaariidha. Paaspoortiin maxxanfamaa jira. Dhufaa jira. Kanaafuu paaspoortii namoonni paaspoortii keessan haaromsuu barbaadanu haaromsuudha. Servant visa, housemaid visa jechuu keeti. Lakkoofsi kiyya profaayilii kiyya jarra jira. Amina housemaid visa nojen visa company qofa hojjennu. Masi adara suuraa kee waa argite akka qirraa akkasin jennu. Employment visa hojjennu.
visa ስትማጀት ሳይኒታይዘር ሱፐርቫይዘር አይዲ ኬረቲስ አከነፍ ሳይኒታይዘር ሱፐርቫይዘር ቪዛ ሱፐርቫይዘር ይችላል አዳድ ድበቻን ቱሪ አመዱፍቴ መለያት አመዱፍቴ መለ ድበቻን ቱሪ ስናገር ነው የቆየው። አሁን ስለመጣሽ ነው እህቴ። እኛ የምንሰራው የካምፓኒ ቪዛ ፍሪላንስ ቪዛ ነው። አጀቴ Gampang dulu,